marii malee sun gaaffii hin ta'u. Ilaali. Hamza gaaffii inni gaafatu irratti deebii kennuudha. Amma fakkeenyaaf gaaffii inni si gaafatu dhaabbii tanaasaa jira. Gaaffii inni gaafatu irratti Hamzaan deebii kenna. Hamzaa yoo deebisuu baate gaaffii inni gaafate guutummaan guutuutti deebii hin arganne jennee daqiiqaa 7 isaarratti cufnanu. Tokko lammaffaa immoo daqiiqaa 10 wal dhaggeeffachuu miti inni kun gaaffii afaanii wal jala deddeebifamuudha kun. Atis Farhaan. Maastar Farhaan akki goonu gaa laal gaaffii sirrii gaafatuun ififuu deebisaa cinaa harkatuudha jaansii. Amma ustaadni kana jalaa dubbiinsaa waliin dhooyinne osuma gaaffii tana gaafataa jiru guyyaa san soomanuu isaa ragaan kee maali naan jee laal. Jalaa wal akka jalaa waliin dhooyinne. In jenne Nabi Muhammad guyyaa yoo malisneenii fi khamisa soomuun isaanii beekamaadha. Guyyaa isniinaa san maaliif soomanee jennaan ni dhalatee. Akkalal yoo malisneenii maal godhe naan hin dhalatee naan jette. Erga dhalatee guyyaa dhalate sana Muhammad maal godhe naan hin soomane jette. Erga soome ati akka Nabi Muhammadin soomuu qabdamoo waan jarri hojjenne hojjechuu qabdaa sin jedhe gaaffiin koo. Gaaffii bareeddu gaana dhageeffadhu ayyee gaaffiin laal akka jarri akka Nabi Muhammad soomane soomanuu qabdamoo moo akka jarri godhutti godhuu qabdaa jechuun amma wanni hin bakka tanatti adda baafachuu fedhe Farahaan. Nabi Muhammad soomanaan guyyaa san dabarse atis guyyaa isaa mawlida ja'an kana soomanaan dabarse jechuu feeteeti. Akkan siin jedhan guyyaa sana hin soomani taanaan ati maaliif soomaan dabarsuu dhiistee waan jarri hojjenne hojjettaadha. Yes, gaaffii bareeddu amma guyyaa san soomoo bakka tanatti mawlidin hin dhabamne jechuu kasiimi. Wanni ati jechuu feete. No, sana booddee akkan siin jedhe kamaata zuma akkaata ofii jechaa jirtu Hamza. Akka ofii kee itti amantee fidaartu tasi gaataara akka ofii amanu miti. Akka ofii amanteetti guyyaa sana jarri hin soomani guyyaa dhaloota isaanii jettee amante erga taateeti. Maaliif akka jaraa hin soomne atoo sila laqad kaana lakum fi rasuulillah uswatun hasanatun jetteetta. Kan biraan in kuntum tuhibbuuna Allah fattabi'uuni yuhibbukum Allah jettee hadii sila ragaa quraana fidatteetta. Waan jarri hojjetan maan hojjenne dhuguma jaallatta taanaan maaliif kan biraa hojjettaadha gaaffiin koo. Masha Allah gaaffii bareeddu. Maaliif guyyaa Nabi Muhammad guyyaa dhaloota isaanii soomanaani gartee kabajanii ati maaliif akka jaraa foon kabajan hin jenne waa'ee kabajaa kee abaas. Waa'ee maaliif hin godhagaa maaliif hin godha. Kabajan sin jennaan kabajan hin jenne. Situ soomanaan dabarsanii jedhe situ jechaa jira guyyaa dhalatanii. Dhagay ibaadaan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam guyyaa san keessatti godhu kabajamoo kabajaami guyyaa saniif kabajaan kennitu. Laala hin kennu guyyaa sanaaf hin kabajaan kennu ani. Ani hin baanu ani hin jenne ati hin jenne. Booddee na gaafadhu gaaffii koo qofa naa deebisi booddee na gaafadhu gaaffii koo deebisi. Hayyee gaafiin ta'e irra sii deebi'a dhagee gaafiin ta'e guyyaa san Nabi Muhammad soomanaan dabarsanii ati maaliif foon hin dabarsitaadha akkasiimi. Kamaata zu'um eewa. Yes guyyaa soomaneetitiin galgala akkuma gartee ani jaaladhutti. Daqiiqaa 3. La torbanuuf ga'e. Itti godhi fayyasaki kudhan godhi. Abshir kudhan godhi la baasa rakkoon qabu. Hayyee kudhan kabiraallee itti dabaliif rakkoon qabu abshir habiibi. Abshir. Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam guyyaa san hin soomanii ati maaliif akka isaan ittiin soomne jennaan anis nin soomana silaa galgala keessaa mi kanamni soomanu guyyaa keessa soomana galgala yooniin furarratti waan hin fedhe qaladhe kuni mirga kiyya. Okay, galatomi malee mawlidan akka bartu ati mawlidni bidaadha. Gaafii lama daatiitu ammas. No jechuun ati galgala waan barbaade qalee nyaachuu jette sun mirga keessa sana sin gaafannaan. Guyyaa sana guyyaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhalatanii mawlidaan akka bartamoo soomaanidha mawlidni sirrii moo sirrii mitiin sin jedhe mawlidni sirriidha hojjette eessaa fiddeetudha. Lakki immoo guyyaa sana ani soomaan oola galgalama akkuma nama kamiin nyaadha jennaan sun sooma malee mawlida guyyaa akka barte jechuudha miti. Guyyaa dhaloota isaanii sin jechaa jiran. Farahaan gaafii bareedduu gaafate siifin deebisa Farahaan na dhageeffadhu guyyaa Nabi Muhammad dhalatan soomanaan akka bartamoo mee maal jechuu feete itti deebi gaafii takka irra dhageenyu. Akkan siin jedhe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guyyaa soomana isaanii guyyaa dhaloota isaanii hin soomane yoo jette akka isaanii hin soomtee akkuma nama kaanii faxarta malee mawlida jedhamuun akka bartu jechuudha siin jedhe. Nabi Muhammad akka nama kaanii akkami faxare maaltu si beeksisa kanaati. Nabi Muhammad booda si gaafadhu. Kana booda si gaafadhu. Duraan dursee nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam guyyaa isniinaa san dhaloota isaanii sababeeffachuudhaan guyyaa san sooma.
guyyaa san soomanuun isaanii guyyaa sanillee guyyaa kabajamaadha taasise. Isti sana sababeeffachuun naa obsi naa afaanitti qabeessa. daqiiqaan kun sana sababeeffachuun kan jedhu ragaa baasi. No, taa'imni deemaa jira. sababeeffachuuf kan jedhu agarsiisa. Hadiisa Muslim keessatti sahaabaa ridwaanullaahi alayhim ni gaafatte. Hadiisa Muslim kumaa fi dhibbaa fi 62 gubbaa dhaqiitii laale. Dhaloota kiyya sababeeffachuuf kan jedhu agarsiisa. Dhaloota kiyya sababeeffachuuf kan jedhu baasi. Laala sirrii dhaggeeffadhaa jamaa. Soomanni soomuma akka kamiiti ni soomama ni afattarama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ni dhufutti inshallah daqiiqaa kiyya naa dhaabe. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam guyyaa dhaloota isaaniitti guyyaan Isniinii jechuun guyyaa sana sababeeffatanii dhaloota isaanii sababeeffatanii sooman kan jedhu ragaa nu agarsiisu jechuudha. Hayye. Tole abshira. Hayye. Kanaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam torbeedhaan soomu Nabi Muhammad torbeedhaan dalagaa turani. Naa obsi. Naa obii gaaffii gaafatte. Hayye dafi hayye. Dura fiigin ka faraan kiyya dura fiigin. Fiigu abshir gaggabaabsi naa deebisi. Muhammad alayhi salatu wassalam sahaabaan ni gaafatte. Su'ila ni gaafatame an sawmil ithnayn. Ageera sababa kanaaf ka jedhu qofa kan agarsiisi. Sa'aatiin qabu kaa sa'aatii koo dhumaa jira. La hawla wala quwwata illa billah. Hadiisa tokko dubbistee yuun fittu. Sheekha kiyya naa obsi gaaffii agarsiisi. Bakka isaa qofa natti nan beeka hadiisa waan ta'eef bakka isaa qofa kanaaf sababa bar siifini mujjira bakka isaan ammaas tadhiifama daqiiqaa kiyya naa la ilaha illallah. Sheekha maana dura fiigda. Daqiiqa sadi siif daballe naa obsi kaa. Itti fufa ayyamma. Gaafiitu gaafatame. Hadiisni ko daqiiqaa kunan fudhatama Hamza. Hadiisni qoftuu hiikunsa. Aboo deebisaa siifin kan namaa na qaqqabda. Hay. Nabi Muhammad gaafii gaafatame. Sahabaatu gaafate. Maalii jaaniin. Yawmun wulidtu fiihi guyyaanan keessatti dhaladhee je salawaatullaahi wa salaamuhu alayhi. Sababa kanaaf ka jedhu agarsiisiin jedhe. Sababa kanaaf barga la ilaha illallah. Sababa kana kabajuuf guyyaa sana kabajuuf kan jedhu agarsiista. Bar guyyaa kana keessa maaliif soomantaa jedhanii gaafatan? Guyyaa sana keessa guyyaa Isniinii soomuusaa kan inni dubbatu sababa dhaladhee fi kan jedhu jiru. Tole yaa yoo sababaan guyyaa lootaati bar laki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daqiiqaan dhume yeroo Isniinii yeroo hunda soomu torbeetti yeroo hunda nurraa dhaabi daqiiqaan dhume torbe yeroo hunda dhalatu Nabi Muhammad sheekha daqiiqaan dhume dhaabi naasu gaafata Nabi Muhammad intiin sheekhaayye ነገራችን ላይ daqiiqaan dhumu kan gammaduu qabu sila eenyuun beektu warra gaafatatu gammaduu qaba. Amma warri deebisan daqiiqaa dhumuutti hin gammadina. Fakkeenyaaf baadu takkafa Nabi Muhammad alayhi salatu wassalaam guyyaani nan dhaladhe keessa dhaladhe kana kabajuun haraami bakkinni itti jee eeysa barruudhaan naa kan guyyaa kana dhaloota kiyyanaan kabajinaa guyyaan jee eeysa faraan. Hayye galatoome akkuma inni sila dubbate Rabbiin subhaanahu wa ta'ala Qur'aana keessatti boqonnaa 60 keessatti laqad kaana lakum fi rasuulillahi uswatun hasanatun liman kaana yarju Allaha jedhe Rabbiin